Rabbi mataa garagalche malee namni mataa garagalchee waa takka godhuu hin danda'u. Rabbiif jecha yoo dhugaan dhaabatte, Rabbiif jecha yoo dhugaan kaate haqa jirtu tanan. Isi tanaaf jecha warri sheekoleellee haala kanaan deemutu sinirraa eegamaa jechuu. Kanaaf obboleewwan kenna ijoolleen Oromoo, ilmaan Muslimaa, ijoolleen amantii biraa qabdanis safuu keessan eeggattanii jiraachaa jirtan. Nuti amantiin keenya akkana amantii kiristaanaati. An amantii keessa waan dogguu fi waan inni dhiisu hin beeku. Peenteen maal ayyama? Amantiin kiristaanaa ortodoksii maal ayyama? Kaatoolikii maal ayyama? Waan beeku takka illee qabu. Akka ilma muslimaa tokkotti shari'aa muslimaa keessatti dubartii takka harkaan qabachuun dhoorgaadha. Dhungachuun dhoorgaadha. Waan hin taane dalaguun dhoorgaadha. Amantii keessan keessatti isin har'allee taanaan akka amantii keessaniititti safuu keessan eeggattanii jiraachaa jirtan. Haga ammaatitti waan badaa isinirraa argee hin beeku. Nutis ijoolleen muslimaa bakka rakkoo tokko dalageetti obboleessi keenya tokko gorsinee deebisuu qabna. Gorsinee sirreessuu qabna. Saniin gara kaanitti yoo ka itti dhiifnu taate sirrii miti jechuudha. Namni sun guutuma badee kafara jechuudha. Sadhumaa irratti kafaraa bara. Gaafa shari'aa rabbii waan itti manuun dadhiise amantii keessaa baya jechuudha. Amantii keessaa baya jechuudha. Kanaaf jecha waan akkanaarraa uf gorsuun uf sirreessuun barbaachisaadha. Ankoomiin kiyya guddaan giiftaroota irraayi. Anarrallee taanaan wanni kana isinitti dubbadhuuf maali? Giiftii isinirraan barbaadu. Wallaahi laziim dhugaa isinitti himaa. Giiftii isin naa kennitaniif jecha dhugaa dubbachuu hin dhaabu. Kanaan durallee naan kennine amma boodallee isinirraan barbaadu. Naan kennina. Isin warra zinaa ittiin dalaysiisaa jirtan, warra haraama ittiin dalaysiisaa jirtan kennaafi. Ani wanta akkasirraan barbaadu. Yoo Rabbi fayyaa naa kenneen dalagadhu. Alhamdulillahi fayyaa guutuu qaba. Wanni dirqama taa'eetiniin si kadhadhuuf hin jiru. Wanni ammoo badii osoo argu dhugarraa dhabuuf hin jiru. Leenca naa kennita jedhee qurxummii narra oofta jedhee hin barbaadu. Kanaaf dhugaa dubbadha. Namoonni baay'een ammoo sababa kanaaf dhugaa dhiisanii walirratti hin dubbatan. Takka hin jiru. Badiin fedhe yoo dalagame isaanii gadi bayanii dubbatanii nagartu. Maaliifi bakka feemasummaa kana feemasi jedhan. Feemasiin Rabbi irratti miti jira. Dogoggora. Kanaaf akkasii isa kana jechuu barbaadeeti. Dogoggora irratti wal bira dhaabachuu hin qabnu ergaa jedhu dabarfachuu barbaada. Wanti sunis ammaaf hojiitti hiikamee jira. Afaan Oromoo ijoolleen afaan Amaaraa hin beekne afaan isaanii afaan Amaaraa ta'e afaan aadaa afaan Amaaraa ta'e afaan Oromootiin akka baratan murtaa'ee jira. Akkasuma ijoolleen Oromoo afaan isaanii afaan aadaa isaanii afaan Oromoo ta'e afaan Amaaraatiin akka baratan murtaa'ee jiru. Kuni murteen kuni gaariidha jedhee fudhadha. Maaliif jennaan namni yoo beekumsa qabaate afaan hundaa yoo baranne afaan hundaa yoo beekne waan nu miidhu takka illee hin qabu jechuudha. Kanaafi kuni bu'aa qabeessa. Oromoon afaan hundaayyuu beekuu qaba. Dandeettii hundaa qabaachuudha qaba. Afaan addunyaa kanarra jiru hundaayyuu dubbisuun beekuun sirriitti nurraa barbaachisaa jechuudha. Isa kanaaf jecha uummanni keenya uummanni Oromoo bal'aan waan kanatti namni hedduun gammachuu qaba. Maaliif jennaan waan gaariidha. Oromoo qofaa miti. Isaanis afaan Oromoo hin baratan. Oromoo hin da'uun hin fayyada malee hin miidhu. Oromoon kaleessallee afaan Amaariffaa akkuma isin beektan namni hedduun hin haasa'allee hin dubbataallee hin barreessaallee. Dhaloonni ammaa kun garuu afaan hundaayyuu barachuudha qaba. San qofaa miti afaanota biraallee jedhameetiniin akkaataa biraatiin kaa'amee jira. Kutaa torbarraallee kaasee achi olittis jechuudha. Ammoo kutaa 12rraallee barnoota biraa akka Faransaay afaan Ingilizii kunis kutaa 12 iskuulii irraa akka kennamutti jedhamee seerri bahee hojiitti murtaa'ee jira. Kuni waan gaariidha jechuu barbaada. Gama biraatiin ammoo dubbiitii isinirra waan dheeresseef isinii gabaabsee yaada isinirraa fuudha jechuudha. Jawaar Mohammad waa'ee amma araara mootummaa federaalaatii fi Tigraay jidduu jiru sodaa qabuu fi waan fooyya'uu qabuu fi waan furmaata ta'u jedhu gama barreeffama isaatiin lafa kaa'ee jira. YouTube irratti bal'inaan isinii dubbadhee ture. Waan ijoo isinitti himaa tokkoffaa irratti Jawaar ka jedhaa ture bara 2018 yaadachiisee jira. 2018 yeroo mootummaan federaalaatii fi mootummaan Eertiraa mootummaan Itoophiyaa jechuudha araara buusan gammachuun akka ture jaalalli akkamitti akka ture sanfaa yaadachiisee tura. Yeroo sanitti ammoo Tigraay isa akkuma beektan mootummaa federaalaa wajjin jiran Dabratsiyoon faallee jechuudha. Booddee irratti akkuma isin beektan hooggantoonni Tigraay mufii qaban araara Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu godhame kanarraa wanni beeynu hin jiru maal jejje'anii jechuudha. Achi booddee deemee rakkoo uumame isinuun beektanii gara wallola waggaa lamaa kanatti siqutti deemee jechuudha. Jawaar ka jechaa jiru walumaa galatti araarri godhamaa jiru kuni ummata hundaaf ifa ta'uu qaba. Ummata hundaaf ibsamuu qaba. Ummata hundaaf lafa kaayamuudha qaba. Akka gaafa araara Eertiraa fi Itoophiyaa sana kan taanedha. Sodaa guddaa keessa jira. Fakkeenyaaf waan kana yoo ija qalbii qabdu laaltan uummanni Amaaraa sa'aatii ammaa kanatti jechuudha araara kana keessa qoodan qaban.
Araara kana keessa qoodan qaban jechuun maal jechuudha? Komii qaban. Walqaa'itti Agadeen osoo deebitee lafa Amaaraan ta'in akkamitti mootummaan federaalaatiif Tigraay araaraman. Walqaa'itti Amaaraa taatu ka jedhu mormii garaagaraa dhiyeessaa turan. Kunis akkuma jirutti ta'ee uummanni Amaaraa haga humna isaaniitti ukkaanfamaniiti malee araara federaalaa fi amma Tigraay jidduu bu'ee kana gammachuun qaban. Garuu sodaataniitiin hin callisaa jiran. Dhiibbaa guddaa jira. Faannoon hedduu hidhamaa jira. Lammaffaa immoo deebisee maqaa Shanee Amaaraa jedhamu moggaasee fitira muummichi ministeera Abiy Ahmed. Kana walii wanti akkanaallee gaarii miti. Hundumaayyuu ammachuu qaba araarri kun ka jedhu akkasitti kaayee Jawaar tokkoffaa waraana milishaa Amaaraa faannoo kaasee jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo kaasee jira. Kuni hundi loltoota Beenishaangul Gumuz kaasee jira. Eeltiraa kaasee jira. Araarri amma Tigraay fi Finfinnee fi Maqalee jidduu godhamu kun jedhe Jawaar. Asmaraallee ammachuu waan qabuudha. Humnoota waraana adda bilisummaa Oromoo ammachuu waan qabuudha. Warra Beenishaangulis ammachuu waan qabuudha. Loltoota biyya san keessa jiran hunda ammachuu qaba. Yoo kana ta'uu baatu taate dhiibbaan godhamuu deemu gara fuulduraatittis nagaa bu'uun ni ulfaata. Loltoota gara 800 jirantu biyya san keessa hidhatee jira. Kanaafi falli jiru hundaa wajjinuu dubbachuu, hundaa wajjinuu marii godhuu, hundaa wajjinuu araaramuu, hundaa wajjinuu haasa'uudha yaada jedhu dhiyeesse. Waan kana hooggantoota Tigraayis akka gaafiitti kaasee jira. Loltoonni Tigraay amma deebi'anii meeshaa isaanii tarakkabaa jiran kuni carraan isaanii gara fuulduraa maal ta'a ka jedhus kaasee jira. Deebisanii ammoo akka duraaniititti mootummaa federaalaa waliin hojjetu moo hojjetan waan jedhus kaasee jira. Gama kaaniin ammoo hooggantoota Tigraay jeneraalota mana hidhaa jiranis ka hidhamanii mana hidhaa jiran hooggantoonni Tigraay hedduudha. Isaan kana hoo carraan isaanii maal ta'a ka jedhu kanallee Jawaar Mohammad kaasee jira. Kana hooggantoota Tigraay akka Geetaa Raddaa dabalatee hunduma isaaniitu hidhaafaan taa'ee duraatitti maal ta'u jarri kun carraan isaa maali? Fakkeenyaaf carraan isaan mudachuu danda'u maali? Deebi'anii akka duraaniititti biyya wajjin bulchuu hin danda'u. Isa kanaaf jecha gaafiin kuni akka haasaa akka yaada isaa dhiyeessuutitti waan ijoo waa baay'ee kaase. Kanaafi mirqaanni amma jiru kuni mirqaana bara 2018 Eertiraa fi Itoophiyaa sanii wal fakkaata ka jedhu Jawaar Mohammad waan kana dhiyeessee jira. Walumaa galatti dubbiin rakkoon bakka kam jirti? Akkuma isin argaa jirtan loltoonni Tigraay sa'aatii kanatti meeshaa tarakkabaa jiru jedhamee kaleessa argaa jirtanii mootummaan federaalaallee waan kana ibsa kennaa jira. Isa kana irratti amma wanni jiru maali? Dubbiin Jawaar kaase tuni dubbii ijoodha beeka. Tokko araarri kun Eertiraa makachuu qaba. Eertiraaf Tigraayis akkuma Finfinneef Tigraay walitti araaramuu qaba. Lammaffaa irratti waraana adda bilisummaa Oromoo wajjiillee nageenyi bu'uu qaba. Sadaffaa irratti loltoota Beenishaangultu jira isaan wajjiillee nageenyi bu'uu qaba. Afuraffaa irratti humnuma naannoo Amaaraa faannoo ofiin jedheetti kanallee hundumaa wajjinuu nageenyi bu'uu qaba. Yoo kana hunda hammanne taate yeroodhaaf sobamuu nima jira. Mirqaanni amma jiru wantoonni akka baankii, teleekoomii, wantoonni garaagaraa wanti silaa barbaachisu hundi balaliinsi xayyaaraa haala kanaan gara Maqalee godhamuu mirqaana hoggaliin kana yoo laalte nama mirqaansaa garuu waan duubaan dhufuuf sodaa guddaa jira. Wanti kun yoo ta'uu baate nageenyi waaraan dhufu waan jiru natti hin fakkaatu. Waan kun waan sirraa'uu qabu jedhee Jawaar akka falaatitti lafa kaa'ee jira. Dubbiin isimatanaa dubbiin ijoon kana jira jechuudha. Gara fuulduraatitti kaamee waan ta'u walumaan laalla amma yaada isinirraa fuudha. Hundumarrattuu gaggabaabsitanii daqiiqaa lama qofa yaada keessan kennattu. Akkuma tartiibaan jirtaniin isin galcha. Kanaafi wanti jiru kana isiniin jechuu barbaadeeti har'aaf. Assalamu alaikum Ahmadu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaami? Jirra alhamdulillah. Taabtaabii السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. namni kun minuutii godha obboleessi keenya jalqabi qabi daqiiqaa lama fayyadamii nama martuu yaada isaa kennatu ajandaa hundarra waan sitti tolerraa yaada kennachuu hin dandeessu. Ayyaa Ahmadu galatoomina seensuu keetiif anillee yeroo xiqqoo qabaa akkuma beektu akkuma jirtu kana jira sa'aatii booda dalagaa waan ta'eef amma deema. Si dhaggeeffataa ture yaada amma dura jalqaba jettee san irratti yeroo baay'ee namni keenya waan kana irratti xiyyeeffateellee hin dubbatu ati waan yaada kana kaasuu baay'ee natti tolan. Maaliidhaaf namni keenya akka waan geema yookiin uummata biraa wajjin taphatu galgala guyyaa hunda
ummata keenyaa wanna turanii waan kana irraa wanna godhaa geema waan adda addaa kana daabba jedhanii agarsiisaa turanii waan kana yaada ishee kunillee namni dubbatullee dhageenya dhugaadha waan akkanaa kana ati itti dubbatuuf baay'ee na gammachiise ummanni keenya waan laffaatanii waan argattan kana isinirraa hafeetii miti maatii keessan osoo gargaartanii akkamitti waan akkanaa kana gootan guyyaa guyyaan namni yookiin akka taphaatitti jedhiseetuma yoo kawaan guyyaa hunda galgala dhufee taate ummanni keenya akkamitti jarri feemasummaa ofiitiif ofiin arganii ummanni keenya akkaataa eessaa akka fide namni qabsoollee dagatanii amma yaada kana irratti jajjabeessii rakkoonuu kana bar namni kuma shan taa'ee dabbaa laala namni sabaa dubbataa hin jiru ummanni dhumaa jira sanirraan fidanii nama hudduu namaa laalurra leenca darban shamarran hudduu amma dabbaa baasuuf yaalaa jirti ijoolleen shamarranii hedduun rakkachaa jirti warri dabbaa hin qabne. Baay'ee miidhagina dabbaa agarsiisu. Dhugaa keetti ani ummata keenya garaana nyaate guyyaa hunda haa ta'u yoo fakkeenyaaf amma yoo Mubaarakii fi Aslii waliin taphatte yoo Kiyaarii fi yookiin ammoo fakkeenya siifuudha yoo Nasriin taphatte rakkoo hin qabu yeroo takka namaa kennuun dhima jira. Garuu guyyaa hundarra guyyaa keessa gizee 2-3 namni laayivii dhufe namni 3,000-4,000 ijoolleen mana arabaa teettee akkasii wannadhaa. Asii dhaabata fakkeenyaaf hojii sa'aatii hin beektaa sa'a 8 dhaabata ifaajee kanaan birrii guyyaa hundaan namni akkamiin nama waan akkan jarri yaadanii waan akkanaa kana kanaaf sheekonni keenya akkamitti akka jedhisan yaada bareeda kaaftee yaadallee sitti dheeresse waan akkanaa kana irraa fuutadha ijoolleen teennallee laalaa rakkoo hin qabu yeroo takka kennaa rakkoo hin qabu guyyama hundarra akkamitti waan ifaajee teessan hin beektan nasaa miti wanni kun firaa miti ka dhufaaru wanti giiftii jedhamu kun jechaadha kanaaf waan karaa kanarratti numaa kanam 5,000 6,000 taa'ee dhaqee ilaalu yoo guyyaa biraa saba biraa waliin taphatu rakkoon qabu qopheessifamu tasii dandeen sunuu yoo si dandeessise rakkoon qabu bakka beellama eenyummaan abbaa fedhe kennuu hin danda'a garuu kan nama badii dalagaa jirutti waan akkasii kennaniitiin uummata taaftee akka uummanni garasitti dhufu godhuun kun sirrii miti beekta namni kamuu bar mallaqan qaba nama akkuma jette biyya faranjii jira anaaf si naannoo tokko ture nuruuti mallaqa kana doolaara birrii yuuroo kana fakkeenyaaf yuuroo 300 yookaan 400 kana maatii kiyyaa yoo erge waa meeqa ittiin fayyadaman beekta wala maa hin beekna wal beekna bar biitii ilaaluuf jecha haraama kana ga'u dalaysiisuudhaaf yoo godhe ammoo rabbi illee waliin na buusa waan rabbi biraallee waan arganneedha kanaaf malee namni mallaqa dhabe hin jiru leenca takka abbaan leenca 3-4 kennuu numa dandeenya garuu maali bu'aan kanaaf galatoomi yeroo biraa waliin dachaa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ana kena cara ya bu. Ana. Minuti goda ana taran. Namni kun 1 minuutii godhadha taraan leencoodha qoy boleetti tiir obsi. Ahmed assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naa'u suurata leencoo irraan carraasii kenna leencoo naa dubbatu leencoo daqiiqaa 2 fayyadame namni kun 1 minuutii godhadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi. Ulfaadhu galatoomi carraanaa kennitee na galchuu keetiif duraan dursa hedduu galatoomi. Yaada bareeda yaada sila ulamoonni keenya sheekonni keenya dubbachuu qaban iyyii ati dubbatte yaada kana. Egalee akkuma ati jette zinaa jechuun zinaan qaama saalaa duwwaadhaan wajjiniin eenyu ta'uu miti zinaan ijaanis ni jira. Shaaworii galla kan jedhaa jiran baay'eetu jiran tiktokii kanarratti jechuudha. Akkuma tamma itti maallaqni waan hin taane bakka hin taanetti gadi namaa jiru kun uummata keenya mana isaarraa buqqa'ee jechuudha. Qabeenya isaarraa qe'eerraa buqqa'ee kan karaarra taa'ee kadhataa jirutu jira. Uummata kanaaf sumuuniin tokko shilingiin tokko yoo funaanamee achi darbame uummata sanaaf waan biraa yoo dhiise irbaata halkan tokko bituu fi danda'a. Kun bakka hin taanetti jechuudha. Uummanni waan hin taane bakka hin taanetti maallaqa isaa gadi dhangalaasuu jechuun akka uummanni keenya kun itti yaadu anaaf gaafiidha akka mataa kiyyatti. Annamaas kenneen beeku fuddees hin beeku. Ijamara nufi kootiifis mana siin qabu seenee taap naa godhaa maaloo naa godhaa waan jedhamu hin qabu. Lammaffaa immoo waan beekaan keenya wanni kun haraama ta'uu hin qabu jedhaa jirurraa jaahilli akka kootii dhufee noo abbaan hukumii kanaa qabda nu naa dhiyaaddaa jechuun baay'een gadda akka mataa kiyyatti akka nama tokkootti. Kiisiingii jechuun zinaa jechuun qaama saalaatii wajjiniin ciisuu miti kiisiingii nu haraamaa jedhaniiru sheekni tokko. Achirratti asiliin gadi ba'ee namni kanarratti hujjaa qabdan naa dhiyaaddaa maaltu haraama godhee jedhe. Kun akka mataa kiyyatti baay'een gaddaan akka nama tokkotti waan beekaan wallaalaan tokko beekaa isaa jala hiriiree gara saayinsiitiin isa ta'u gara kan rabbiitiin isa ta'u waan beekaan tokko nama gorsa irraa fudhachuun dirqama.
Sheekiin kan keessin gorsine qeesii jala deemtee barattu ati amantiin kee amantii musliimaati. Ajaja pheenxee jala deemtee barattu waan akkasiitiif utuu wal jala hiriirree wal kabajnee yeroo beekan keenya kun karaan kun sirriidha jedhu sirriirra deemnee yeroo beekan keenya immoo kun dogongora jedhu irraa wal deebisnee waliif ajajamne akka mataa keenyatti gaarii natti fakkaata. An xumureera ulfaadhu galatoomii. Okay. Itti fufi obboleetti. Titi amma taransi mifti mawali. Yes, assalamu alaikum. Baga cirana kan ta bale saqiya akisi yaada bareedaadhaan dhufte yaada mataa keenyatti nu dhukkubse nutu hundinuu keessaa qabnu mataa keenya keessaa qabnu dhufte yaada bichaa bitu kun yaada nuti hundinuu qabnu ate gabbaatee nurraa buqqaafte bale saqiya dhaggeeffadhu sheekotiin ilomaa'iin jalatti dhukachuu jiran ulamaa'ii jala dhukachuu jira warri akkana dalagu jiru warri dhalaa waan kanarra gabbaasee jiru kan namni hundinuu arku arra sheekotii jalatti dhukachaa jira sheekotiin abaluu kan gabbeetiin yaaboo abaluun kun cimaadhaan irraan tuqina ammoo abaluun inni faarsu jiru immoo waan inni dalagu jiru numa agarra isa sheeyni maaliif akkana jannettiti sheekhaawwaa jechuun hin dandeenyu nuti ulamaa'ota keenya kabajaa qabnaa fi waan takkallee jechuun hin dandeenyu. ulama istazabnetu ma yaa'u jira sana wallahi wal tazabuudha taates gubbara dhageeffadhaa tuqina ka ummanni keenya daangaa gubbara jiru ka ummanni keenya dhumachaa jiru ka biraa qaama qullaadha laalaaf jecha dhalaa akkana dhalaan tun taatu tarabbiin gaddakkise as gubbaratti waan inni godhi je'een gooti teessee gooti tana laalaaf jecha ma wanni kannaafi jiran makiinaa kannaafi jiran qurxummii kannaafi jiran deebii silaa namnummaan arraan tana namaa ummataadhaaf cimaa juga makan isa khamar masri makan jahil abar umman ko amma tafta dun goda Allah lika achi uddu sambaratan ya amma khashe kotinu hatta shekotinu fasu jutla amma sila ummata dirmata ummata ma lamni tafta bi godum juru tagalen ke daga man juru ummanni wa muwa ga mun tabalo fera ummanni ni daga ma tafta goda jarana yo duga ummata qalbi ko jala jira tan tafta goda nuti uddu takkan kam nuti sini agarsifnu uddu ni sini tabi keltu ummata cinki wallahi amma degamu nagama tiku fi obboleetti kabajamtu fi umma ulama isla namnu kun jamaadha gamanan ummataaf dirmanna jaani waan ummataatis ni dalagan gamanan gama hudduudhaatiti sheer godhani yaani jala deemaa jiran ummanni kun qulqullaawanii karaa rabbitti yoo qulqullaawu gama sheekotiitti cillaachi fuula jala dhukayfataa koota gama sheekotii jalatti dhukachaa gamanaan gama hudduu jala fiigaa abada wanni kun numan taane social media gubbaa jira wal arku jira eenyutu waan kana jala deemu jira eenyu maal wani jira gamanaan jechaa koflaa gamanaan gama sheekotiitti seenanii lambar waan sheekota bira seenee ka haasa'u ka muslima nama waan yaani waan takka qabne kun nama qulqulluuf godha sheeka bira